dhaggeeffadhu gaanish erga na saamteestiin himaa waa'ee sagaleetiin jalqabee waa'ee sagaleen suni jireenyichi isa keessa jiraadha ifichi dukana keessatti ni ibsa dukanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'uudha isaan booda waa'ee Yohaannisiin dubbatee waa'ee ifichaa dubbachuu dhufedhe ifichi immoo ofuma isaatii dhufee nu gidduu buufatee jira eenyudhanii Kiristoosidhaan dhufee nu gidduu buufate okay na bira jira waan ta'eef rakkoon qabu ifichi dhufee nu gidduu buufate hin jedhu okay nu gidduu buufate hin jedhu okay okay uffatee waan jedhu siin jiru okay sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufatee jira lakkoofsa 10 irraa dubbisi akkas jedha malee ifichi hin jedhu sagalee jedha rakkoo miti sun ati qalbiidhaan jechuu barbaadde sun taane yelisaan yemlaas intinno rakkoon hin jiru kana sagalee jechuu feeteetu taanaan rakkoodhaan jiru ayyee sagaleen suni nama foonii ta'e nu gidduu buufateedha mee okay ayyee sagaleen nama foonii ta'e jechuun maali maal jechuudha animo hin uumame jechuu hin jijjiirame jechuu hin raawwatame jechuutti fudhaan maal naangalle akkasii galuuf irraan deebi'a sagalichi nama foonii ta'e jechuun hin ta'e jechi jedhu kun sagalichi nama foonii ta'e ka jettu hiikni isaa tokko hin raawwatame lama hin uumame sadii hin jijjiirameedha yoom dubbiin kun yoomidha maaltu dubbi maali nu gidduu buufatee jechuuni warra dubbataa jiran sanadha mini reedu gidduu buufatee kan jechaa jiru malee anaaf si gidduu miti sagalichi hin ta'e jedhan buufate son taane hin ta'e jedhe sagalichi nama foonii ta'e jedhame ishi okko sagalichi nama foonii ta'e jechuun hin uumame jechuudha tokko sagalee saka okay sagalichi sakamidha sagalee isa sila ture sanatu jalqaba waan hundumaa uume sana waan hundumaa uume jedhu isaan uumameedha malee isaan uumame jala lakkoofsa 3 dubbisi isa uume son taane isaan uumame wanti hundumtuu isumaan uumame isumaan ta'e maarree isaan ta'e isa malee waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru isaan malee kan ta'e tokko illee hin jiru kanaafuu sagalee sanaan uumame jedhaa jira rakkoon jiru sun amma wanni jechaa jiru sagaleen sun nama foonii ta'e jechuun akka macaafa qulqulluutti hiika 3 qofa qaba ta'e hiikni jedhu hiika 3 qaba no akka mataa keetiitti natti himtu akka macaafaatti jedha akka kootti miti macaafa warragaasii kenna wangeela kee warragaasii kenna sitti maan ati moo qoy ati kunoo naan kan kun afaan oromoodha baay'ee wanta walitti toroggamne afaan oromoo sanan siin jechaara afaan adallam sin naggeeffadhu baay'ee kanarratti maafin sin naggeeffadhu beektaa waanan dubbisaa jiru turgumii kan biraanaa kennuu hin dandeessu ati ani sii kennuu miti kunatti waanan dubbisaa jiru turgumii biraanaa kennitu afaan oromoo sii kenna turgumii macaafa sii kenna macaafni macaafa hiika wangeeluma sii kennuufan wangeela hiika no isa kutaa barbaadde dhattee fidattu bakka ati naa hiiki bakka koodhiis ati naa hiiki isa kutaa barbaaddu fidattu sin nagawa ati naa hiikate inte jechuun maali garuu gaafa naa hiiktu wangeela naa hiikta inte jechuun maali akka wangeelaa kun bakka kanan dubbisitan bakkuma kanattiin sitti mee darba baay'ee sagalee nama foonii ta'e jechuun maal jechuudha natti minaan jette naan maati natti malee na dhageeffadhu ka ayyee na dhageeffadhu ayyee sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufate ulfina isaa isa ayyaanaaf dhugaadhaan guutes argine ulfinni isaa isa ilmii tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture ulfinni isaa sagalichi nama foonii ta'e jechuun hiikni isaa maaliidhaan gooftaa Yesuusiin ta'ee dhufee nu gidduu buufate jechuudha ka hiika biraan qabu bara akkam hin ta'e gaafa hin ta'e maaliin hin ta'e jechuun maal jechuudha sitti moo narraa barbaanna sitti nima mee dubbadhu mee maal ga'isti afaan oromootiin natti himi anaan hin dubbatiin waan jettee fan cal jedhe si gaafadhati moo deebisee nagaa ati koo turgumii mataa kee fidattee dhuftaa bar lano ani turgumii macaafarraa fidadha wangeelarraati atis wangeelarraa fidattee hin ta'e jechuun maal akka ta'e natti himta eshi fidadhu hiika 3 si kenne sana keessaa ragaadhaan si kenne sadanu tokko hin ta'e jechuun hin uumame jechuudha 2 hin raawwatame jechuudha 3 hin jijjiirame jechuudha kana sadan yoo fudhatte si walii galeensi biraa gala sadee kana malee immoo hiika biraa kenna yoo naan jette immoo hiika jiru raganaa kennitaa jiru kan koo sadan siifaa kennu tokko hin ta'e jechuun hin uumame jechuudha ragaan kiyya seera uumaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis hin ta'ee jedhe ifnis hin ta'e jechuun maal jechuudha
Inte jechuun wanta hin jirretu wanta jiru ta'e jechuudha. Ko inni Okay, ishi. Ishi. ayyeen uumame jechuudha. Waaqayyoof naa ta'u jedhe ifni sin ta'e jechuun ifni argamu jedhe ifni sin argame jechuudha hin uumame jechuudha tokko. Lammaffaa Matsaafa Yu'eel keessatti maal jedhe sagaleen abbootii keenyaa hin ta'ee jedha. Sagaleetiin abbootii keenyaa ni ta'ee jedha. Hin ta'e jechuun hin raawwatame jechuudha. Sagaleen sun dubbiin sun hin raawwatame jechuudha. Lama. Sadaffaa hin jijjiirame jechuudha hin ta'e jechuun. Fakkeenyaaf seera ba'uu keessatti boqonnaa 3 irraa yoo dubbiste gaafa waa'ee Aaroonii fi Musee dubbatu maal jedha? Uleen Aaroon maal ta'e jedha? Bofa ta'ee jedha. Bofa ta'e jechuun maali? Bofatti jijjiirame jechuudha mi uleen sun? Kanaafuuti hin ta'e kan jedhu hiika kana sadan qaba. Kana sadan keessaati macaafa keessaa akka walii galaatti jechuudha. Kana sadan keessaati hiika tokko kan barbaade fudhachuu dandeessa. Sagaleen nama foonii ta'e jechuun hin uumame jechuudha moo? Sagaleen nama foonii ta'e jechuun namatti jijjiirame jechuudha moo? Sagaleen nama foonii ta'e jechuun tole hin raawwatame jechuudha. Kana sadan keessaa tokko kan barbaade fudhatte si walii galeen xumuraan. Waan kana alaa hiika kana alaa qaboo jette immoo wangeelarraa ragaa kennite walii galuu dandeenya galatoome. Okay, ati kutaan kun maal jechaa jira naan jechaa jirtare sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufate gaafa jedhu. Hin uumame jechaan jiraan. Hin uumame jechaa jirta. Okay, sadansaa keessaa hin uumame isa jedhu fudhattaa jechuudhaati. Isa kaanis wanti fudhattee si waliin asii fudhachuu danda'a rakkoon qabu. Garuu hima shaashaaltee lakkin jijjiirame jechuus ta'e immoo yaadan qabachirratti gaaffii sii kaasaadhaan deema rakkoon hin jiru. Okay, ati wordii tokkotu akka xiqqeesti fudhattu. In raawwatame yoo jettees in raawwatame yoo jettees nan fudhadha. Raawwatame fi uumame. Okay, garuu lakkoofsa tokko kaanee aga lakkoofsa 14tti gaafa laallee uumamuu biyya lafaa uumamuu waan hundumaa uumama arginu kana hundumaa haasa'ee keetu aga yoomiittidha aga isa waggaa 2000 darbee kanaattidha lakkoofsa 14 irratti kan inni dubbachaa jiru. Yoomii kaasee osoo waaqiif laftiin uumaminii kaasee haga gaafa waggaa 2000 dura dheengaddaatti. Kutaa kana hundumaa walitti fiddeetu waggaa 2000 kana duwwaa irratti cuunfitee jechuudhaati. So akka sammuun kee banamu duwwaadhaaf waaqayyoon si kadhadha. Really? Akkasumatti bana Maariyaa Maanu'eel sammuun namaa yoo namni waa namatti mee namatti maadha waaqayyoo namaa kadhatu nama agarsiisaadha waaqayyoo namaa kadhatu. Akkasumatti kaa jechuun ati kallattii barbaadde irra hubatta waanta ta'eefi akka macaaficha hubatanii fi sagalee sammuu isaaniif banee jira macaafii qulqulluun yoo olii baname malee yoo akkasitti dubbistee kitaaba biyya lafaa si jalaa ati natti maadhaa naa banama kan namni tokko bare waa dubbisaadha waaqayyo sammuu kiyya naa bane jedha gaafa waa yes kunoo gaafa si dubbadhu waaqayyo naa bane jedhaa miti re gaafa dubbadhu gaafa dubbistu kan siin galle maaliifidha waan sitti irratti jira jechuudha akka naa hubatameti si hubatamuu dhiisuunsa waan sitti irratti sababii jiruufidha. No, anis akkasumatti fudhadha ilaali. Anis akkumatti fudhadha. Wanni ani hubadhe hubachuu dhiisuun kee waan sitti irratti jira siin jedha. Waan sitti irratti sana immoo maali niin jedha akka kootti qalbii dhugaadhaan ofitti deebi'iti dubbisi bakka amma rekomendii si godhe kana rakkoon hin jiru asirratti dirqama ati namanteen si amanee wanti jechuun qabu. Waan kana keessa deebi'iti indeet no jedhatis dubbisi rakkoon tokko hin jiru gabraa gaaffii si haa gaafadhu yoo naa eeyyamta taate. Okay, ani maafin sin gaafadhu. Na gaafadhutis okay. Danda'ama. Ati akkamitti fayyuu dandeessaa? Fayyinni fayyu tokkichummaa rabbiitti amanuudhaan. Addaan faaniin fayyuu gaafa intin irraa kufanii fayyuu hin danda'anii isaan? Ni fayyu maaf hin fayyine? Okay, isaan amma jannatan galu? Sirriitti ragaa qabdaa? Okay. Hayyee rabbiin jalqaba addaamii waan kana nyaatiin jedhee boqonnaa lammaffaa keessatti quraana itti hime. Okay. Tole boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 35 irraa kaaftee yoo dubbiste amma 40tti hin nyaatii waan kana jennaaniin seexaanii dogongorseeni ni nyaate. Gaafa nyaate rabbiin jannata keessaa ba'ee jedheen isaaf haadha manaa isaatiin. Jannata keessaa gaafa ba'e garuu itti aansee dhumarratti maal jedhe fatalaqaa aadama rabbahu kalimaatiin. Aadamiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka inni ofiisaatiin rabbiin sun isaaf dhiisuu barbaaduu keessa ba'e rabbiin keenya bar naadhiis itti ati isa kadhachuus hin eegu. Addaamiin amma ni naadhiis jedhee isa kadhatutti miti kan eegi. Addaamiinuu jecha naadhiisi jedhu isa barsiise akka inni naadhiisi jedhuun maal godheeni jecha naadhiisi jedhu isa barsiiseen
سنبودي مال جنين الدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جدين ربيك يا ظلمنا أنفسنا لبوك يمين جرا يؤتي كان نون إيسو تاتي لنكونن من الخاسرين ورهون غير تاتي نون إيسي جدين إنجني إنجني كم أي ستي جدي قرآن بقولنا تربر ست مجر باسي سيدر سيسو إيه بريسي كتاسن تون ما تدري التدريب هناك قرآن ينو بريسي no تون no ما no تدري no براد no tika أما لا لا أمانويل من على بس أما no أنا مو ممكن ينو بريسي seeronni لا وانتو كنت لا seeronni dhaggeeffadhu إيش يا كيف seeronni Museen barreesse hundumti isaa kan suurata jettanii si waamtanii indaallee baayibilii irraadha kan inni koppii ta'e kun waan beekamaadha maaliif ifama naa godhaa gaafa na Kiristiinaa sa'u it's okay dubbadhu xumuritii rakkoon hin jiru wanneen eeyyaa jechuun erga haasofne numa buruksinee haasofnaan burus rakkoon hin jiru yaa akkuma beekamu jechuun amantaan musliimaa kanneen dubbatu waa'ee Israa'eelotaatii fi waa'ee warra kiristaanaadha kan inni dubbatu irratti fookasii godhu wangeelli keenya garuu waa'ee islaamaan dubbatu kan inni dubbatu waa'ee kiristoosiin dubbata macaafi kun waa'ee kiristoosiin dubbata waa'een islaamaa kutaa tokkoon argattu addana keessatti isin garuu Addaam Abrahaam Maaloon Museen musliima turan jettu sanyiin Museen keessaa dhalatee haqa irratti jiru sanyiin Israa'el Amaanuel taragaata waliinidhaa topic hin daatte qoy topic okay no 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 akka inni waliin qabanne sitti muu fedheeni Addaamii fi musliimummaan waliin qabatu qoy rakkoon tokko hin jiru qoy tamma ilaale Addaami sama macaafa kee qobaatti barbaaddeetu qobaatti kaawwachuun mirga keeti garuu waan amma macaafni quraana keessaa fudhate jettee yookiin quraanni macaafa keessaatti fudhate jettee fakkeenyaaf Mariyaam intala Imraanidhaa jedha macaafni kee akkas jedha Mariyaam intala Imraanidhaa jedha macaafni kee akkas jedha eessaa dhufe Mariyaam eessadha iseen Mariyaam jechuun Mariyaam intala haadha Yesuus Kiristoos abbaan ishii Imraan jedhamaa jedha hin fudhattaati Mariyaam iseen macaafa keessaa fi iseen quraanarraa tokko miti maaliif achi fudhate jettareesh tokko miti isin Mariyaam kan biraadha kan isin eegsitani maaliif beektaa wait erga tokko hin taaneeti nuti sebaatti jechaa jiru yoomeessa kan biraa macaafarraa fudhate hin jedhiin ka akkas taanaan ilaali macaafarraa fudhate taanaan tokko ta'uun dirqamadha lakki macaafarraa korrooje hin jedhiin ka quraanni macaafarraa korroojinaan dirqama Maariyaam isheen as jirtu ishee bira jirtaat Yesuus Kiristoos asitti ergama malee waaqa miti nuun jedha quraanni kanaafuu fudhattaa jechuudha dirqama kee macaafarraati jedhe miti ka Musee inni isin Musaa jettaniin ikkoo hoogganaa yookaan geggeessaa saba Israa'el bar quraana keessa jiru waa'ee Musee quraana keessa jirus gaafadha achi keessa akkaatiin ittiin ta'u fakkeenyaaf quraana keessatti Museen ulee isaa darbatee jennaan bofatee jedha wangeela keessatti garuu Aaroontu darbate ulee sanaa jedha isatti irraa korra jedhe haqi boqonnaa 3 baafti lakkoofsa 10 naannoo isaa dubbise no baasee siin dubbisu maafan sii dubbisa innaa maaliif irraa hate isa macaafa keessaan fudhadha malee isa macaafa keessa jiruun fudhadha ikkoo quraanni macaafarraa korro jedhiin kaayyuu siin jedha wanni isa miti kaa dhiyoodha koo erga amantiimti kiristaanaa dhufee Itoophiyaa galee maal jedheedha baay'isee amantii musliimaa kan jalqabe mini waan dhugaa mini kun sana sun soba sunitti deemna rakkoon hin jiru mata duree topic hin deemina amma maano isa jalqabne hafu nama gaafii na gaafate si deebisee taniini san booddee garatti dhufta gaafii barbaade na gaafadhu siin jedhe waan barbaade waan sammuu keessa jiru hunda na gaafadhu ka jalqabaa garuu si faa deebisu yeroon si deebisu garuu gaafii diinaan jedhi malee hin jedhu jettee akka macaafa kee keessa jiru waliin qabsiisin tole so amma akka islaamaatti akkaataa waan tokko sitti himaa dhaggeeffadhu karaan ittiin fayyanii jiramni bintaniin iyyuu nabii Muhammad iyyuu ofiisaatii isa kana ragaasaa barbaadee si dhiyeessuu hin danda'a. Waan ragaa hin qabne immoo naasa'in ka akka tasaa taate. Yoo gaaffii gaafatte malee ragaa malee waan tokko naasa'in. Ilaame waan tokko na gaafadhu yoo ragaadhaan si kenna yoon si gaafadhe ragaadhaan naa kenni waan ragaa hin qabnanis hin dubbadhu atis hin dubbatiin tole ragaa gaafa argatan dubbachuu wayya.
No. Maaliif ragaa fidoodha meeddootti fidduun qabdu waan taateef. Amma akkaataa fayyinaa islaamaa kenna gaafate akkaataa fayyinaa islaamaa keessatti akka teoloojii keenya yookiin doktiriinii kenna sitti himu. Doktiriinii nuti qabnu islaamummaa keessa tokkichummaa rabbitti amantee hojii gaggaarii hojjechuudhaan jannata galta. Rabbiin itti Allah itti amantu sun immoo Allah waaqayyo hundaa ta'e kan koo kan Abrahaam kan Musee kan Yesuus kan Muhammad kan ta'edha. Allahn sun. Kanaaf Quraana keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 22 faaratti inna Allah rabbi wa rabbakum fa'budu jedha Yesuus Kiristoos. Allahn rabbii koof rabbii keessan isa qofa gabbaraa jedha. Akkasumallee boqonnaa 43 lakkoofsa 61 irratti maal jedha? Allah rabbii koof rabbii keessan isa tokkicha gabbara karaan sirri isa kanaadha Yesuus Kiristoos. Sigalee boqonnaa 19 lakkoofsa 36 irratti illee Allah rabbii koof rabbii keessan isa qofa gabbaraa jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 72 irratti Allah rabbii koof rabbii keessan isa qofa gabbaraayyuu jedhee dubbata. Tole. Egaa Allah sana yoo ati gabbartii isaaf qofa sagadde jannata galta jechuudha. Jannata galuu dandeessu. Eenyutu akkas jedhe amma? Yesuustu jedhe. Okay, Quraana irra jira? Ishi. Deemee wanna jedhaa. Hin barbaadu taayitilii waa'ee sagaleetti na deebisiiti na xumursiisi. Saawwata guyyaa biraatti deebina naafati. Taayitilii waa'ee sagalee moo kan siin jedhee ati sagalee wanti hundumtuu isaan uumame jettee kan uume isadha jechuudha miti. Deeqaa tokko qofa naa obsi. Please deeqaa tokko. Hello. Eewa. Abu Muas. Alhamdulillah. Amaanee akkam nagaa jirtu? Akkam jirta nagaa keeti? Maantu akkam naa deemu fa'a. Jira baga jiraati. Baga jiraatte. Akkam maatiin nagaa? Long time. I know baga jiraatte baga wal argine fayyaadhaan. Jira. Haasaa bareeda godhu jirtan isinirraa jaalladhe. Itti fufa. Na kabajee obboleessi kee. Sana eebbisu. Akkas kabajaan akkana. Waan beeku waan beekan himu waan hin beekne hin baratani. Yaa. Ittiin dabalan waan hin beekne dhiisu cubbutaa beektu. Hawaasni jalaatoo maali jiran warri koomenti? Ati churchii yoom deemta qoyi? Maali deemeen ture bar. Westi andi kan ni dabren. Invite na godhi naan dhufa. Shiru. Bonjour. Welcome jennee Ramuwaas. Maal jettu? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi ustaad jirtu? Baga nagaa nuftan nagumaa? Mana kana foloo godhaa jirii manni kiyya kaan haa karate baqa. Wallahi. Wallahi. Haaraadhaa kun? Wallahi. Amaanuel hin bahin tole? No. Adiin godhate follow godhe. Okay. Follow godhaa. Follow sinidee manni kiyya kaan